ቲክታክም ላይ ዩቲዩብም ላይ 300 ሰብስክራይብ ገብቻለሁ እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና ምስጋና ነው የመጣሁት። ከታይ ጀምሮ እያገዛችሁኝ የነበራችሁ ጓደኞቼ ማላችሁ እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ የእናንተንም እንደምንቀውጠው ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ፋሚሊዎቻችንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ክበሩልን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? መቴናል ፑፑዬ ሁንካን ደስ አለክ። ዋው ይገባል። አንተ መልካም ሰው ነው። ስለዚህ ነው በመልካምነት አይቶ ነው እንደዚህ የገባው። ጉዞ ወደፊት እንላለን። አሁንም ይገባል። እውነት በጣም አንተ መልካም ሰው ነው። መልካም ቤተሰቦቹም አፈርተክ ጉዞ ወደፊት እንላለን። እንግዲህ እንኳን ደስ አለክ። በጣም ወላሂ እውነት ማሻአላህ። እንግዲህ መጥቷል። ሀይሜ ምን ይዛ መጣለች? ብሩኬ ትናንትና ቤቱ ተኝቷል። ምን አረገች ሀይሜ? ውሃ የደፋች ነው። እውነት እሱ ተኝቶ ነው አለ። ሌሊት ነው አለች። ደግሞ ውሃ መሬት ላት ነው የተኛ። ምስኪን ውሃ ደፋች። እውነት ምስኪን ሀይሚዬ ምን እየሰራች ነው? ሌሊት ነው ከቤት ውጣ አለች እና ውሃ ደፋች። አረ ጉዴ ብስሚላ። ወይ ምስኪን ይልቂን ፈወስዷል። ደግሞ ጨዋለው ውጣ አለች። የሳቀች ነው እውነት ወላሂ። ወላሂ እሱ ተኝቷል። እሷ ደግሞ በባልድ አደርጋ ውሃ በጆሮ ደፋችውን። እውነት ምስኪን እሷን ለጠበቅ ብሎ እንደዚህ መሬት ተኝቶ እኔ አልፈልግም፣ ምን የምጠብቅ ውጣልኝ ከቤቴ። ሀይሜ ምስኪን እንዴት ልብሽ ቻለሽ? የኔ ቆንጆ እንዴት አከማርገተነጋ ሀይሜ ብሩኬን ይሄ ግቲ ብረቡ ሳሎኒ ብለ ለፈ አፈቴ ምስኪን ረቢ ገና መጀቹ ሌሊት ነው እቴ ገና መደጀቻ ጅርቲ jechuudha. Bakka inni ciisutti hirriba keessa badee jira jechuudha. Achi baatee inni saaloonii keessa lafa afatee firaashii kana qorraadha miti isaatii. Finfinneen hin qorriti sumaayyuu akka inni ciisutti jechuudha. Bishaan fuutee asii gadi jechuudha. Innuu naqate jette firaashii tafeemo inni naqanne achi waraabdee itti dabalte dhugaa rabbi. Mana koo keessa haba'u waan inni nagu irraa fadhees miti. Nasin eegini uta ከቤት እየቻጀርት dhugaa rabbi. ከቤት ሄደን ጠባቂ ያስፈልገኝ። ጠባቂን በርባዶን አንተን እንደዚህ ክፉ ነገር እንዳደርግ ይትገፋፋኝ። akkana waan intaane hojjedhu situ nagafa'e jecha jirti. እኔ እንዳንተ ተኝቼ እንቅልፌ መንኮራፋት ፈልግ ነበር። ani masumeenis natti dallanuun dhabu ani jechi fatsumeenis burukeenis takkuma ani barbaadu mana tokko keessa dhiira wajjiniitiin galu wanta ta'eefi ani akka burukeen akka fatsumeen bahu barbaade inni immoo hancaalu dhufe innillee anis ciisa jedhee akkuma argitanii inni dheeraadha wanta ta'eefi soofaan isan ga'uu jette.
egaa lafa afate firaashitti tokko lafa afate ciisa firaashiyyuu miti ayisoo intiniidha yaa miskiina wallahi laazim ishee lafarraa hafamtu kana laftiin qorra akka kanaan bishaan waraabdee sii gaditti natte wallahi laazim ayime akkam dandeesse dhugaa rabbi nan eegiinis na eeguusaas hin barbaadu waan inni na godhe sirraanfadhee miti kanaani akkan waan hin taane na hojjetu immoo isaa ganaa na saqaayaa jetteeti ganaa akka inni mana koo keessaa bahuufi ganaan isa saqayya'e mana kan keessa isa baasaa kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Ani hin barbaadu nan eegiini maal na eegaa rabbitu na eega malee nama na eega miti anaatiin na eegu rabbii mana koo keessaati akka bahu barbaada. Isnis Fitsumeenis maa inni Fitsumeenis innis kanaafuu akka inni mana keessaa bahu barbaada. Didee humnaatiin as bula malee jedhee wanta buleef jettee bakka ciisaatii kaatee bishaan waraabbattee baaldiitti naqattee miskiina wallaahi. Inni kun akkuma argitan of gatee ciisaa jira galafatti argaa jirtu jedhee yaada. Fuutee achii gadi gurratti naquun abduu bishaan gurra keessa akkasitti hurgufaa jira dhugaa rabbi. Yoonni dide kana caalaan godha jetteetti dhugaa rabbi. Mana kana keessa saqaayeessee baasuun qaba. Na wajjin mana kana keessa galuun barbaadu. Na eegus na eegu rabbi tokkichadha jettee jirti. Akka kana miskiina wallah buruke isatti asabde bishaan itti naqxe kunoo isheen isatti asabdeefi isatti dhugaa rabbi haime akkam cakkante garuu dhugaa rabbi simbararu haime gisee kakanaa siif jedhee qorra kana firaashiin illee kan hin jirre lafa ciisu kana simmararuure wayyoo dhugaa rabbii wallaahi laazim hin kolfee miti miskiina na azansiises akka kanaatti bishaan fuutee mataa gaditti burukeen akka manatti hin deebineef isheen akka achiin bullee barbaaddi mana ani hin barbaadu mana tokko keessa galuu dhiira wajjin jechaa jirti. Innis Fitsumeenis tokkumadha. Maa inni immoo humnaatiin giddiimaan as galuun qaba wanta jedheefi akka inni of jibbee mana kana keessaa baasuuf saboodha jette. Dhugaa rabbi gisee tokko bichaatti nattee dhiiste seetaniire waraabdee ittuma fashifuuti. Inni dubartii rukutuun jaallatu dubartiin rukutan ijoolleen miskiina wallaahi obbolaansaallee innillee. Otoo warra kaan ta'e yoona kana jaanjessanii wallaahi maraggaatti rukutan argineerra namoota baay'ee wallaahi. Heeluutiin nama ifatama jettee gaditti jennaan akka kwaasii lafarra dhidhiite mucaan qalabatti engaddatti dire kun kaleessa argineerra nama baay'ee dhugaa rabbi akkas godhee rukutu burukee. Kanaafuu akkaataa isaa beektivitii akka inni rukunne bishaan fuute achitti elatti gootee jechuudha. Iddoonni ka'ee jedhee dhaabbatee maraatteetii. Gurra kootti nanaxxeetii sanni jedhu ganaadha bayi mana kootii maal abbaa keessii fuuta mana koo keessaa bayii jechaa jirti jechuudha. Egaa nama sodaachisa dhugaa qabdillee sodaa qabdi garuu immoo burukee maal sodaataa miti hin beektaa burukee laphee isaayyuu beektaa himiyyee garuu immoo egaa sirriidha yaadni keellee mana tokko keessa hin taatu. Otollee waa harkatti dhaattanii tutee silaa maal abbaa isaatii miti. Wanti egaa isheen harkatti hin dhaatamne illee ganaadha. Dhugaa keeti. Burukeen si yaadeeti ay miskiina walla. Akka kanatti jiwutti goote haimiyyee si mararu. Ayya amma araaramtanii kolfitanii dhuftu jedhee sin eenaa jiru. Abdiin ture Fitsumeen inshaallah akka isaanii rakkina isaanii furata abdii qaba jechaa ture viidiyoo tokko arge. Lakkasin akka kana taatanii dhuftanii har'a waantu dhufaa jira gammachuu jennee eegaa jirra. Isin akka kanaan bishaan baaldiitiin baga dhuftan akkasuma taayyuu dhugaa. Akkasuma taayyuu kottaa homaa miti akka feetee solmatti haasa'aa jirtu mitiira. Yoo akka waa garaa keessa si jaaraatti illee haimeenuma haasofta yoo aartellee irraanfadhees miti. Ani hin barbaadu jettaa jirta garuu
Hin beekama bari arrabama keerraa ija keerraa himaa jira miskiinitti walla. Abshir dubbiin akka aariin ta'uun aariin waan aarii keessa namni meeqatu waa balleessee boo'ee eddee fuudhuu dhabee bo'aa jira. Miila aariitii waan taa'anii keessan galiina miskiinota obsa akkasuma obsa. Yoo sin guddu fuudhaatii bishaan irratti qabbanaatu bishaan aannan kan afaarratti gadhumadha akka qabbanaatu. Shonkaarraan keessan shonkaarraan akkasini waa damnee fi miskiina burukee chaal እንግዲህ ምን ይደረጋል እንግዲህ ቻል ምስኪን እውነት ምስኪን ነው። akka kanaatti bishaaniin saaloonii keessatti akka kanaan si lollaate amma ayyuu sikiina wallaalaasi sin gaddisiisu wallaahi akkam garaa jabaata dhugaa rabbii nama kanaaf gisee namni isheef jedhee rakkini tokko irra gahaa jedhee saaloonii keessa lafa ciisu baaldii tokkoon bishaan fuutee gadi lollaate dhugaa rabbii amma hojii dalagaa ofitti dhumte jechuudha. Uuma kee firaashin illee nafne fannaan illee nafne yaa salaam dhugaa rabbii haimee garaa jabaatte sirriitti garaa jabaatte kana fakkaatadha. Isheen hangootu dhabdee aarii guddina barii keessa lafa barii gaheeru ayyuun ishee waraabaa jirtu viidiyoo gasa amma gadhiiste kana akka kanatti hirriba keessaa kaatee isaa rafaa jiru jechuudha. Fuutee asii gaditti nattee miskiina aaree baduun hin hafu burukeen aaree bahu lamaffaa achitti hin deebiin burukee achitti hin deebiin haimeen hin likkisi qabdeetti si biraan haftu yoonni dindi akka inni of jibbee ufumaan bahu akka inni of jibbee ufumaan deemuun godhaatte wanta wajjiniin na hiisiise jetteetti si biraan haftuun tateef haimeen miskiina walla bubbu obsa godhadhu gaa maal godhama miti haimiyyee kos hin mararu gisee akkas gootu dhugaa rabbi akkas inshaallah rabbiin nagaa isiniin haa buusu jenna. Kolfitanii otoo dhuftan kolfa keessanitti deebitanii otoo dhuftan bareeda ture. Hafti ishiillee viidiyoo tokko gadhiisanii turan haati manaa sababa keessaniin haniin kusataa jiru jedhanii otoo tokko taatanii bakkuma durii keessanitti deebitanii akkuma durii keessanii walii dhiistanii kan balleessi burkeenis ifatama gaafattanii akkuma duriitti otoo deebitan bareedaadha. Namni sababa keessanii inni kaan asii wal arrabsaa asii wal xiqqeessa wal fixaa jira jechuudha. Kanaafuu sababa keessaniillee obboleessi burukeellee kusachaa jira. Bilbila irraa kaasuu didanii na tuffatanii waan jedhu rabbi nagaa isin haa buusu jenna kaa nagaan tokko taatii deebi'aa maal jennare.